Kamisa kiyya kana jaaketa kiyya kana yoon kanne ani manaan bulaa ani manaan rafaa hawaasa keenya kan gartee rakkachaa juusaniif jaakeetuma kiyya kanaan kannaa jeeti jaaketa qabatee dhaabbatamee qabitan mee waan ajaa'ibaati waan akka malee gartee garaa nama nyaatu jaaketa kana gaammee raafuu namoo qarshii qooniin kannaa filatti deebisaa jee ammaas 50 kannaa fi jee obboleessi keenya tokkos booyaa jira akka malee gar malee itti dhagayamee jechuudha. Jaaketa obboleessa keenya egaa obboleessa keenya tokkos jaaketa 50 biteetiin deebisaa fi jee kaanis gartee jaaketa qarshii 20 bitaa fi jaa jaakeenyi obboleessa keenya Umar anis sababa jaaketa isaa obboleessa kiyya haa deebi'uu fi 20 kannee jee kunoo dammaqaa nagaasaa jechaadha. Lakki jaaketa mucaa kanaa deebisaa fi dhibbaanatu kafalaa jedhee waan ajaa'ibaati hedduu galatomii ennani jaaketii kana abdiin faa jechaadha maranii waraqaatti godhanii Dooktar Baqqalaa faa bira nuuf kaa'u hanguutummaatti uffata nan bitaa fi jechaadha gubbaa amma gajallaatti. Ammallee jechaadha. Akkuma nu keessa taa'ee yoo dhukkubsate dhibanirta. Ani yeroo 150 irraan bitaa hawaasa kanaaf galaa mucaa kana akka inni deebisa jaaketisaa ammuma kana jaaketisaa deebisaa itti kennaa mucaa qullaa annaabatanii. Egaa har'a akkuma arginu uummata keenya mootummaa wayyaaneetiin buqqaanii biyya keessatti rakkataniif atuu rakkoorra jirta waa hedduu keessa dabartee as geesse har'a immoo jaakkeetta biyyi kun qorraadha jaakkeetta uffattee ofirraa jirtu lammii kootiif adeemu ani akkasumattuu miidhaa kana keessayyuu danda'ee nan jiraadha jetteetta kana maaltu si murteessise? Waan saba kiyya ta'eef saba kiyya waan miidhamaa jiruuf waan irra gayaa jiru waan arguuf waan maatiin kiyya irra jiru waan arguuf kanaaf ani yoo qullaa deemu biyya kana keessatti uummata akka rakkoo hin qabu ani isaan achii ala bulanii beelaan dheebuun rakkatanii tumamanii jiran kanaaf yoo kenne waan qabu quutuu yoo kenne qullaa deemu natti wanni hin ta'u. Amma jaakkeetta wayita kennitu kana miirri keessattuu har'a tumsa kanaaf uummanni asitti wal ga'e miirri isaan agarsiisaa jiran gadditti dhaga'ame guddaadha. Kanaaf egaa jaakkeettiin kee gatii guddaa galchee uummata keenyaafis gumaacha guddaa godhe dhumarratti immoo egaa Dooktar Baqqalaa Gabramaaram jaakkeetta kana bitanii siif deebisaniiru kana maal sitti dhaga'ame? Kanaaf gadda guddaa dhaga'ama garuu ani deebi'uu hin barbaaduun jaaketti san daseedha daseen uumaan aangootuun saba kiyyaaf ani osoo rubii ittiyallee wareegee uummata akkanatti hin fakkaatu ani mana ho'aa keessa taa'ee warri sabni kiyya achitti rakkatee wanni ka ta'u ani saba kiyyaaf osoo rubii wareegee hin jaaladhaan. Mee egaa birrii 150 amma Dooktar Baqqalaa irraa fuuteetta mee lammii keetiif gumaachiti achasnatti deebi'ime haamlee kennaa fi daawwattoonni keenya hundumtuu warri mana kana keessa jirtan haamlee kennaa fi. Ayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya inni guddaan quuqama guddaan wayita namatti dhaga'amu hundi keenya iyyuu miirri hedduu nu tuqame asitti. Kanaan dura waltajjii garaagaraa irratti tumsa lammiidhaaf jedhu Hoolaandi keessatti dubartiin takka dahaaba ofirraa baaftee naa kennitu Maanchister keessa biyya Ingilizitti waa hedduutu na mudate har'a immoo caalaatti haamleen anaanuu keessi koo miirri hedduutu na tuqame hundaafuu obboleessa keenya kana hedduu galatoomi jenna jaakkeettiin isaa gara kumaa baaseera. Hedduu galatoomi ati gumaacha ati goote jaakkeettii keetii oli jaakkeettiin kee ergaa hedduu dabarse egaa gara fuulduraatti rakkoo kana keessaa baatee atis kan biyya keetiif taatu siyaa godhu hedduu galatoomi Dooktar Baqqalaa irraa jaakkeettii kee kabajaan sittaa uffisanii Dooktar.
hedduu galatoomi Dooktar Sanis hedduu galatooma. Hedduu galatooma Dooktar Baqqalaan egaa gumaacha har'aa irratti waa hedduu jedhaniiru kanaan duras bakkeewwan adda addaatti gumaacha lammiif lammiidha jedhu gumaachuudhaan beekamu har'as waa hedduu gumaachaa oolani mee asirratti waan ammaa kana waan natti dhaga'amerraa waan jedhu qaba jedhaniiru isaaniif hin carraa kenna. Dhugaatti ilmaan Oromoo ganna biyyi kuni mucaan kun honnee isaatiin qullaa of dhaabee hadha wal bara kana gadi baatanii cabbii bu'aa jira. Cabbii bu'aa jira irratti dhagahamee honnee isaa irratti dhagahamee dhugaan isiniin jedha mucaan kun waan qabu kana naa kana kennu anas immoo sammuu kootti natti dhagahamee waan inni godhe waa hunda caalaa asii qullaa wal dhaabnee isa biyyaa gargaarra jechuu duwwaa otoo hin ta'in asittis wal bira dhaabbanne asittis wal kabanye asittis ulfina kenneefi mucaa kana immoo kana nuu godhe naa kana goonu kana jechuudha jaakkeetii isaa kun itti deebi'ee utoon dhukkubsatee mucaan kun gara fuulduraatti kana caala saba isaatiif godha namni har'a kana godhe boru kana caala harka kudhan kana caala godha mucaa keessa nu jalaan dhukkubsatu jaakkeetii isaas deebi'ee mucaa kanaaf amlee naa kennaaf yaada inni godheef amlee naa kennaafi baay'ee galatoomaan jedha. Ayyee kabajamtoota muuziqaa kana nurraa dhaabaa warri duuba jirtan egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessattuu uummanni keenya biyya keessatti karaa OMN ni daawwataa jirtan egaa quuqqaa fi miidhaa sinirra gahaa jiru hawaasni biyya alaa jiru rakkoo adda addaa dabarsanii qeerroon asitti akkuma sagantaa kanarratti daawwataa turtan miira ittiin isaan sin cinaa dhaabbataa jiran argaa jirtani egaa tokkummaan gama hundaan jabaatee itti fufee sadarkaa kanarra ga'ee jira Oromoon roorroo fi gidiraa amma irra ga'e kana ofirraa fonqolchee mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatee egaa rakkoo kana hundumaa keessa biyya alaas biyya keessattis kan mudataa jiru ajjeefamaa hidhamaa jiru kana keessa yeroo gabaabaatti bahuu ni danda'a. Egaa sagantaan gargaarsaa kun akkuma itti fufetti jira. Egaa warri as keessa teessanii sanga ammaatti nu daawwataa jirtanii fi gumaacha kennaa jirtan hedduu galatoomaa sagantaan keenya itti fufa. Akkuma sagantaa bahirraa hubannutti qophiileen garaagaraa artistoonni qophaa'anii jirani. Egaa hundaafuu hanga dhumaatti turtiin keessan nu duukaa ta'uun jedha. Hedduu galatoomaan jedha gama kiyyaan. Yaarkitanii jiraattan jaartii takkeetti eega deengaddaa umaan nyaanne jettee dubbatti namni feesbuuk alaaluun harka jechuudha bikka hundattuu Oromoon baata qibbaa tankaabaa ta Oromoon baata dhiyaata kaabaa taqibbaa hundi duguuggaa lammi nurra laawwate garuu booyisi nurraan eeggamu gaagar maaliif dadhabeef malee boo'uun nurraan eeggamu maal godhuu qabna jabaachuu qabna garaa hidhachuu qabna namuu namni duutitti hin galin hin jirtu namni beeltitti hin galin hin jirtu Oromoo taane namarraa addatti kumaandi boostiidhaan akka bullu nurra labsame kanaaf nuti maal godhuu qabna jabaachuu qabna obboleeyyan kiyya namni har'a lammii isaatii hin adoodin lammii isaatiif manaa bahee waan takka niin godhan jedhoo qarshii lama qabaate alumatti takka nyaatee takka Oromoodhaaf gumaachuu qaba dirqama kun dirqama nurra jiru obboleeyyan kiyya abbaa fi ilmaa bikka takka nurraa duguuggaa lammii akkasii nurra raawwatan calanqoo irratti taate wallagga irratti taate baale irratti taate tattiin dhumaa boorana irratti taate kunuu waliin galchuu qaba har'a qofaa miti garuu kana duraas dhumaatuma turree dhuminsi akkana takkaa nurra raawwateen beeku namni har'a Oromoo isaatiif hin dhiine namni duutitti hin dhadhaa'in mana hin jirtu namni kanaaf hin dhiine tasaatiifuu bikka hin qabu mataa isaatiifuu kaayoon qabu rabbii tokkichi waliin haa galchuu obboleeyyan kiyya ani lammiin tiyya beeloytee buqqaatee uffata dhaba jaartiin kaambii keessa dhalte achitti